Asirra jirtu ani gaaddisaadha. Har'aa kanan qabadhee dhufe mata duree kan yeroo darbe kutaa tokkoffaarraa kan itti fufedha. Kanaafuu har'aa waa'ee memory management ilaalla. Paartiin kun yeroo baay'ee namni baay'een understand waan hin goonee fi koodii barreessuu beeka malee wanta barreessuuf hin beeku. Anillee jalqaba akkasuma ture yeroo barataa ture. Keessaa baasanis barsiisonnis namatti agarsiisanii so koodii wanni barreessinu maaliif barreessina isa jedhudha. Amma warri keemistirii maal jedhu haayidroojiinii fi oksijiinii walitti daballee bishaan fida jedhanii yaadu. Dhugaadha bishaan fida. Garuu maaliif bishaan fida seedhu baruudhaa fi gadi fageenyaanii wanta sana beekuu nu gaafataa jechuudha. Akkuma kana koodii piroograamingii keessatti barreessinee nu hojjetaa isaa qofatu hin taane maaliif akka barreessinu beekuu qabna jechuudha. Kana beekuuf immoo xiqqoo konseptii memorii nu gaafataa jira. Memoriin akkamittiin hojjetaa isa jedhu. So waa'ee kana ilaallaa akkamittiin memory management goona isa jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Dhumarratti immoo practical ilaallaa jechuudha. So yeroo qabdu taanaan skip gootanii ituu irraan dabartan ta'ee gaariidha. Maaliif kutaan kun isinii gallaan dhibbaa warri kanaan booda dhufan hundi isaanii isinitti salphatu. Maaliif irra deebineen ilaalu kutaa kana wanna ta'eef isa kana jechuudha. Na baay'ee barbaachisaadha paartiin kun. So mee ittaafuun suuraa asirra jirutti nan deebi'a dura konseptii jiru isinii ibsa jechuudha. Fakkeenyaaf waa'ee memorii kaasuu koo dura application yookaan akkaawuntii Facebook irratti yeroo banattan ni beektu foormii baay'ee guuttu. Akkaawuntii sana banuudhaaf jechuudha. Email isaa ta'u wanna biraa. So namni akkaawuntii banachuu fedhee dura username email waan hunda guuta. Isa booda sign up yeroo inni jedhu daataan kun gara serverii deemaa jechuudha. Kana gochuun dura garuu daataan kun wanta namni keyboard irraa barreesse as keessatti mul'ata. Akka inni mul'atu gochuudhaaf dura maal gochuu qabna? Keyboard irraa wanna namni tuqqe suni eessa deemuu qaba? Gara raamii deemuu qaba. Raamii biraan geenye taanaan asirratti dhufee nutti mul'atu jechuudha. Arguu hin dandeenyu wanna namni galche jechuudha. San booda sign up yeroo nuun jennu sooftiweeriin kun daataa asirraa dubbisatu hin taane duubaan raamii irraa fudhateetti process godha jechuudha. Kanaafuu abbaan sooftiweerii kana create godhee maal yaada duubaan maal hojjechuu qaba jechuudha. Wanta namni keyboard irraa press godhe sana fudhatee iddoo ta'e kaa'uu qaba jechuudha memory irraa. San booda CPU'n yookaan immoo actioniin bataniin tuqamee wanna biraa akka hojjetuuf immoo qofaatti barreessina jechuudha. Fakkeenya akka salphaatti isinii galu fakkeenyaaf kun kaalkuleeteriidha. So namni jalqaba maal galchaa lakkoofsa jalqabaa galcha. San booda as keessaa opereeshinii kan barbaade filataan. Opereeshiniin kun yeroo tuqamu jalqabaa nuuni daataa opereeshinii dura jiru sana fuunee koppii goonee iddoo ta'e kaa'uu qabna. Yaw lafi nuun keenyu memoryidha iddoo biraa min. Isa booda warra kana lamaan walitti daballee edaaniiti kan nuun baafnu jechuudha dhumarratti riizaaltii isaa. So kana kan hojjetu isinidha jechuudha. Piroograamii barreessitu taanaan isin yuuzeriin waa'ee memorii maal isa galchuu hin qabu isa isin galchuu jechuudha. So wanti nuun memorii maaneejii goonuuf kanaaf wanti namni galchee eessa keenya yeroodhaaf temporarily eessa keenya isa booda namni yeroo bataniin tuqummoo hoo inni itti kennina jechuudha indirectly. So kanaafidha faayidaan isaa baay'ee hedduudha jechuudha. So wanni nuun galchinu wanna asirratti process goonu hundumtuu jalqaba raamii irra dhaqeegaa. So inputii yuuzerii irraa fudhanne kilikii haa ta'u waan inni keyboard irraa pressii godhe haa ta'u dura gara raamii deemu. Kanammoo nuti fudhachuu qaba jechuudha. Koodii barreessinee waan namni tuqe fuunee variable x yookaan y irra keenye yeroo barbaannutti yoo barbaanne x times y yoo barbaanne immoo x divide by y jennee calculation barbaanne irratti hojjechuu dandeenya jechuudha. Okay. So memory jechuun waan biraa miti raamiin inni random access memory ni yoo hardware isaa kana fakkaata laptopii keessatti yookaan waan biraa irratti argitanii beektu ta'a. So an color isaa isinitti move miti kanan deemaa jiru. So technically immoo maal jechuudha? Memory jechuun rectangular grid of array jechuudha. Wanna biraan qabu technically yoo ilaaltanii 2GB RAM yoo jedhame raamiin keenya raamiin nuun qabnu
oddoo wal qixa ta'etti hiramee jira. Partition ta'e jechuudha akkuma manni tokko kilaasii hedduu qabu innis oddoo baayitiidhaan hiramee jira. Baayitiin hundumti isaanii immoo maqaa adda addaa qabu akkuma doormiitarii yuunivarsiitii keessa biyuldingiin tokko jira. So isa akka raamiitti fudhachuu dandeenya. Biyuldingii sanarra immoo kilaasii hedduutu jiru. So kilaasiin room number 1, room number 2, number 3 jedhamee amma dhumaatti kennama jechuudha. Roomiin yuunivarsiitii keessa jiru akkuma bakki isin ciistanii saayitiin isaa wal qixa. Akkasuma kan meemoorii illee wal qixaan. Oddoo wal qixa ta'e baayitiidhaan hiramee jira. Kanaafuma fakkeenyaaf 4GB yoo qabdu ta'e kompiitara keessan keessaa bakka wal qixa ta'e 4 times e the power of 9 itti hiramaa jechuudha. 4 times e the power of 9. 2GB yoo ta'e 2 times e the power of 9 dha jechuudha. Oddoo wal qixa ta'e baay'itti hiramee jira. So bilookiin tokko yookaan kilaasiin bakki ciisicha daataa inni ammanuun bakka ciisicha namaatiin inni kan keessanii biyuldingii yeroo jennu. Kan meemoorii kompiitaraa immoo bakka daataan kaawwamu jechuudha. Daataan bakka kaa'amu. Bilookiin tokkoon ishee daataa amma baayitii tokko baatti yookaan immoo bitii 8 jechuudha. Lamaan ishee 16 baatti yookaan baayitii 2 akka kanatti amma 4tti deema jechuudha. So kanaafuu Programmii baay'ee yoo kompiitara keenya irraa bannee irra ta'e hundi isaanii as keessaa oddoo mataa isaanii qabatu. Inni kaan 4GB meegaabaaytii 4 qabachuu danda'a. Meegaabaaytii 2 warra appilikeeshinii xixiqqoo akka kaalkuleetarii fa'aa oddoo xiqqoo qabatu. Meegaabaaytii 1 fa'aa qabatu. Kiroomii fa'aa fayyadamtu yoo ta'e amma GB 1 qabachuu danda'a. So wanti isin bantan hundumti isaanii kana sheer godhu jechuudha. Bakka duwwaa kana sheer godhanii fayyadamu. Yeroo nuun pirogiraamiin tokko bannu as keessaa dhufee oddoo firii ta'e qabata. Firii isa ta'e barbaade ofii isaanii. Yeroo nuun cufnu immoo as keessaa ba'a jechuudha. Firii ta'a jechuudha. Deebi'ee firii nuu ta'a inni qabamisu. So yeroo define goonu softweerii kompiitara keenya irra jiru banuu jechuun double click jechuun define yeroo goonu jechuudha. Daataa softweerii sanaa gara raamiitti galchuu jechuudha. Oddoo qabsiisu wanna biraan qabu. Yeroo sinnaxan immoo waa cuftanii yookaan mallattoo xaaxuqxanii indirectly maal jechuudha? Oddoo isa qabatee jiru gadhiisisaa jirtu jechuudha. Kanaaf hin mul'atu screen irratti. Wanti screen irratti mul'atu wanta isin bantanii jirtanidha jechuudha. Wanti baname screen irratti mul'atu. Maaliif raamii keessa seeneera waan ta'eef oddoo qabateera. Reserve godheera. Yeroo isin cuftan immoo inbaas keessa oddoon kun duwwaa ta'a. So managementii kanaa kan hojjetu oddoo meeqatu jira? Oddoo qabamtu qabamee jira kan hojjetu operating system isa jennudha kan hardware manage nu godhu. Nu miti kana manage godhu. Nun oddoo gaafanna oddoo hammana ta'e naa kenninni gaafanna koodii keenya. Isa booda diski maneejeriin immoo nuuni ofii maal godha oddoo firii ta'e barbaadeetti nuu kenna yoom qabu ta'e hin qabudha mallattoo biizii agarraa jechuudha kompiitara keenya irratti. So kanarratti hundaa'e reserved by system ni jedhu kun asirra operating systemiin ofii masaattu oddoo barbaada. Oddoo dhaabbataa qaban warri kaan appilikeeshiniin kaanis jalaa fudhachuu hin dandeessu jechuudha. Maaliif inni hunda dura banama qaba. Power on yeroo goonu kompiitara keenya operating systemii raamiitti load godhaa jirra jechuudha. Loading jechuudha. Black screen dhufee amma welcome jedhutti yeroo sana maal hojjetaa jira? Data operating systemii as keessa galchaa jira jechuudha. So jalqabaaf dhumarra jiru isaan systemii qofa fayyadama warra kana. Isaan reservedidha. Appilikeeshiniin biraa fayyadamuu hin danda'u. Antivirusii qabnas yoo ta'e innis akkasuma automatically oddoo isaa qabatee ta'a reserve godhee jalaa fayyadamuu hin dandeenyu jechuudha. So nu warra free ta'edha appilikeeshiniin inni nuun bannee cufnu Word yeroo bannu Excel yeroo bannu kan inni qabatu jechuudha. So mee practically sitti agarsiisu isaa amma haasofne kana. So operating systemii keessaa qaamni kanaaf nu fayyadu maal jedhama? Task manager jedhanii asirratti right click goonaan as task bar irratti. Isa booda task manager kan jedhu. So task managerii maal nutti agarsiisa? Appilikeeshiniin keenya tokkoon isaanii warreen banamanii jiranii meemoorii meeqa akka fayyadamaa jiran isa jiru keessaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf Google Chrome jedha kun banamee jira asirra kunooti nagartu kompiitara korratti banamee jira. So Google Chrome'n meegaabaaytii 337 fayyadamaa jira. PowerPoint'n 770.3 kaalkuleetarii yoon banee amma sitti dabalee as keessa leettee isheen illee meeqa fudhatti 21.5 fayyadamaa jirti jechuudha. Meegaabaaytii 21.5 yoon asirraa cufee meemooriin sun deebi'ee firii ta'a. As keessaa baati waan ta'eef. Baddee amma agartan miti. Kanaafuu softweerii banuu jechuun daataa isaa gara raamiitti galchuu jechuudha waan biraa miti. Asirraa ilaalaa automatically yeroon banuu as keessa seenan fi raamii keessa seenan. Yoon cufee raamii keessaa bada bakka.
Kana booda waa'ee raamii abbaa fedheef galeera yaada warra viidiyoo na dhaggeeffataniif. Maal jechuudha? Sooftiweerii kompiitara keenya irra jiru banuu jechuun daataa isaa raamii keessa galchuu oddoo qabsiisuu jechuudha. Cufuu jechuun immoo as keessaa baasuu jechuudha. Sinii galeera yaada. So ittaafuuf nume. So akkas jennee yoo walii gallee kompiitara keenya fayyadamnee daataa nuuni gara sooftiweerii keenyatti galchuu dandeenyu yookaan barreeffamadha, lakkoofsa qubeedha yookaan punctuation markidha yookaan immoo lakkoofsa. Kanaafuu gosa lama qabna jechuudha amma. Yoo booda gara fuulduraatti waa'ee sagalee immoo itti fufuu dandeenya. Sagalee akkamitti handle goonu. Garuu ammaa fi kiiboordii irraa wanni nuun kompiitara keenyatti galchinu yookaan qubeedha yookaan lakkoofsadha jechuudha. Gosa daataa lama qabna. Gosa daataa lama. Kanaafuu data type mainly two data types are there in the keyboard. So kan nuun handle goonus manage goonus warra kana lamaan jechuudha. Yookaan barreeffama email isaa galchataa yookaan umurii isaa galchataa kanaan ala hin jiru keyboard irra. So kun isinii galeennaan ittaafu. Okay, view baay'ee argachaa jirra. Namoonni baay'ee warri subscribe hin godhin jirta yoo jiraate subscribe godha. Inni raanfatina akka viidiyoon itti fufu isin ka'utti. So programming keessatti gosa data primitive warreedhamu afurtu jiru. Basically boolee yoo itti dabalee 5 ta'uu danda'a. Akkuma keyboard irraa isinitti mee darbe wanti nuun kompiitara keenyatti galchinu yookaan barreeffama yookaan immoo lakkoofsa jenneera. Kanaafuu kaara jennee wanta tokko declare yoo goone variable yoo declare goone yoo maqaan isaa akka ibsutti character jechuudha. Qubeedha jechuudha. So wanti bakka kaaraakterii kanarra taa'uu danda'u leeter yookaan punctuationidha. Isinii galee? Kanaafuu fakkeenyaaf foormii isin hojjettan irratti maqaa isaa akka galchu namni ajajjaniittu taanaan foormicharraa name kan jedhu yookaan city of birth wanni jedhu jira taanaan kaar jennee declare godha jechuudha. Kaaraakterii jechuudha. Yoo lakkoofsatee immoo warra kana sadan keessaa kan barbaanne fayyadamuu dandeenya. Oh, before going to that, kaariini oddoo tokko kan isheen barbaachisu jechuudha. Save gochuu fi baayitii tokko qofa barbaaddi. Blookkii tokko jechuudha. Fakkii isaa jalqaba irratti agarreerra. So blokkiin tokko ishee gaa tokko ishee. Kana qofa qabatti baayitiin tokko. Akkasuma lakkoofsadha yoo ta'e wanti nuuni user irraa fudhannu keyboard irraa ol seensisaa jirru foormii keenyatti yookaan software keenyatti immoo lakkoofsa yoo ta'e yookaan inti gochuu dandeenya yookaan floatii gochuu dandeenya yookaan double gochuu dandeenya. Garaagarummaa isaa isinitti himuuf hin deemu. Wanta tokko inti jennee yoo declare goone lakkoofsa yoo ta'e kan inni qabatu baayitii 4 yookaan blookkii 4 suuraa jalqabaa irratti isinitti agarsiisa. Blookkii 4 qabata. 4 baayitii wanta ta'eef maximum lakkoofsa nuun bakka kanarra kaa'uu dandeenyu to the power of 32 yookaan immoo biliyoona 2 qofa. Lakkoofsi nuun galchinu kan kaalkuleetarii hojjennee amma lakkoofsichi yoo biliyoona 2 ol ta'e hin gata sasarraa olaaf jiru nu jalaa dhangalaasaa jechuudha. Akkuma yoo bishaan jaarkaanii guutuu burcuqqoo tokkotti naquu barbaanna ta'e burcuqqoon sun ammoo burcuqqoo jalqabaa sana fudhatti malee sasarraa hafe sana fudhattuu hin dhangalaafti jechuudha. Isuma baattee jirtu sana qofa hafte tarkattabu. Kanaafuu daataan keenya biliyoona 4 yoo ta'e yookaan lakkoofsichi inni nuun asirra kaa'uuf nu biliyoona 4 yoo ta'e irra dhangalaa nuun baatu jechuudha. So kanaafidha warri filootii fi dabiliin immoo introduce ta'an. Akkasuma wanti integer jedhame integeridha. Integer jechuun lakkoofsa warra desimaalii hin qabne jechuudha. Wanta desimaalii hin qabne negatiiva miliyoona 2 hamma pozitiiva miliyoona 2tti integerii irra kaawwachuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf age bakka jedhutti amma Facebook yeroo guuttanii umurii keessanii galchitu. Kanaafuu umuriin yoo baay'ate waggaa 200 jedhamee amma kana jiraatu jira jedhee yaadu. So integer inni declare gochuu dandeenya jechuudha kanaaf. Maaliif baachuu hin danda'a waan ta'eef integerii. Kaarii homaaf hin goonu yoo ta'ani kaariin barreeffama qofa. Filootii yoo jenne immoo desimaalii wanna qabudha yoo ta'e wanti nuun calculate goonu fakkeenyaaf namni 1.5 times 3.5 jedhee hojjeta yoo ta'e float jennee declare gochuu qabna. Kanaafuu filootiin 4 byteidha, infiniteidha.
W jenne immoo dhuman qabu lakkoofsi kun amma fedhe bakka lakkoofsa hunda qabachuu danda'a jechuudha. Gadhummaan isa kanaa maalidha? Baayitii 8 barbaada, bilookkii 8 fayyadama. Amma fakkeenyaaf umurii namaa read gochuudhaaf yookaan immoo ulfaatina namaa yookaan dheerina namaa siistema ofitti fudhatu hojjetu yoo ta'e siistemii keessa yookaan foormii keessa irra jira yoo ta'e extra baayitii amma kana lafatti balleessaa jirtu jechuudha. Maaliif baayitiin 4 ga'u 8 fayyadamaa jirtu waanta ta'eef. Kun yoomidha kan inni baay'ee barbaachisaa ta'e. Fakkeenyaaf application mobile app baay'ee play store irratti yoo ilaaltani kanumti wanna tokko hojjetu faayidaa tokko kan qaban saayiziin isaanii adda adda. Tokko 2 megabyte tokko immoo megabyte 25 fa'aa agartu. Inni megabyte 25 suni sababa memory management irratti programmeriin suni hin hojjenneefidha. Fayyuma lafa bal'aa qabatee taa'eera jechuudha. Lafa bal'aa nan qotadhe lafatti balleessaa jira jechuudha. Kan hojiin hojjenne bilookkii baay'ee reserve godhatee jechuudha application isaa. So efficiently nami code godhe. Kanaaf kanatu gaa inni yoo seeraan fayyadamne oddoo baay'ee hambisuu dandeenya. Megabyte software keenyaallee xiqqeessuu dandeenya jechuudha. Megabyte xiqqoo taate akkuma isa guddaa sana hojii baay'ee kan hojjettu jechuudha. So int jechuun integer, floating kan desimaalii qabu kun lakkoofsa hundaa jechuudha. Kaariin immoo wanna qubee qabu yoo hojjenna ta'e character jenna jechuudha. Isin galee so kun fakkiisa suuraa jalqabarra turedha. So akka kanadha. Integer yoo jenne bilookkii 4 qabata 4 byte dha wanna ta'ee fi W yoo jenne immoo kana 8 ishee qabata. Amma fakkeenyaaf umurii namaa galmeessu foormii irratti variable galmeessu create goone yoo ta'e amma int A yoo jenne A ne kudha gatii ishee yoo galchine asirratti A ni kudhan baattee teessee jechuudha memory keessa bakka kaawwattu. Booda A meeqati yoo jenneeni gatii ishee keessa argachuu dandeenya jechuudha. So tokkoon isaanii adreesii mataa isaanii qabu akka barbaanne A yeroo jennu gatii isaa deebisnee argachuu dandeenya jechuudha. A keessa meeqatu jira, B keessa meeqatu jira seera. Jijjiiruus dandeenya. Ma fakkeenyaaf jalqaba interne integerii ta'uu isaa ibsineerra 10 kana R naa kaayii jechaa jira. So booda immoo aanii 30 yoo jenne dhufee jijjiira isa kana gara 30tti nu jijjiira jechuudha. So memory organization wanni jennu kanadha. Gabaabumatti bifa kanaan ilaaluu dandeenya. Warri xiqqoon baay'eetiidha. Shortiin jiru, integeriin jira. Yeroo guddataa deemu immoo amma dabliitti dheerataa deemaa jechuudha. Saayiziin isaa kanuma irratti hundaa'e. Akkuma kana wanti hubachuu qabdanii variable tokko integerii jettanii erga declare yoo gootanii data double ta'e mufuutanii yoo asirratti kaa'uu barbaadanii ma fakkeenyaaf int x is equal to 10.5 yoo jettan integeriin desimaliin qabatu inni irra gadi dhangalaasee 10 qofa fudhataa jechuudha. Ammuma jalqaba baachuu danda'u sana qofa irratti booda practical isinitti agarsiisa waa'ee kana garaagarummaa isaa jechuudha. So integeriin xiqqoodha double yeroo jennu oddoo guddaa qabataa jira. Garaagarummaan isaa kanuma. Wanti biraan hin jiru. Oddoodha memory management effectively fayyadamuu qabna jechuudha. So wantoota nuti beekuu qabnu keessaati seera akkuma afaan Oromoo hima yoo ijaarrate yookaan Ingiliffaan hima ijaarrate fakkeenyaaf Ingiliffa keessatti sentensiin subject verb object kan nama fayyadamnu tana yoo wal jala fuune hiikaan isaa balleessaa seera isaa cabsinee hojjetu jechuudha. Akkuma kana variable yeroo declare goonu seera mataa isaa danda'e qaba. So akka kanatti rule number 1 ittanii qabachuu dandeessu. Jalqaba data type isaa barreessina. Data type immoo maal ta'uu danda'a? Warra jalqaba himne keessaa yookaan integerii ta'uu danda'a, floatii ta'uu danda'a, characterii ta'uu danda'a. So warra kana keessaa kan barbaanne barreessina jechuudha. Ittaansanii maalidha? Kan nu barreessuu qabnu space goone variable name maqaa kenninaaf memoryota kanaaf maqaa itti baasuu qabna dursine. Kanaaf maqaa kennina kanaaf maqaa kenninaaf isa booda maqaa isaa waamna jechuudha. Booda yeroo calculation hojjennus maqaan qabu taanaan booda memoryin kun ilaala amma kana baay'ata. Kilaasii amma kana qaba adda baasuu hin danda'u jechuudha softwarein keenya. Kanaafuu maqaa unique ta'e kennuufii qabna jechuudha. Unique ni akkuma maatii tokko keessatti abbaan keessanii ijoollee hundumaaf maqaa adda addaa akkuma kennu adda isin baasuu fi asirratti maqaa addaa kenninaaf jechuudha. Fakkeenyaaf int A jedhee
Kanaafuu inti age yeroon jedhu age memory keessaa dhattee baayitii 4 fudhattee teessi. Filoota inni weight dheerina jechuu dandeessu maqaa barbaadan itti baasuu dandeessu kan seera isaan cabsine taana. Seerri jiru maalidha? Maqaa yeroo moggaafnu akkuma nama badhaasaa kabbadaa jennee akkuma baafnu qubeedhaan eegaluu qabna maqaa yeroo baafnu. Itti aansinee lakkoofsa gochuu dandeenya. Garuu seerri lakkoofsaan eegaluu hin dandeenyu akkuma maqaa namaa jechuudha. Inte dheemmani lama age jechuun danda'u. Maaliifi lamaan jalqabuun qabu seerri isaa. The name of variable must begin with a letter or underscore. Akkasuma seerri biraan lammataa maalidha? Keyword warri kun warri data type'ini qubee xixiqqaadhaan barreeffamuu qabu. Qubee guddaa yoo goone keyword miti dogoggorreera softwarein keenya hin hojjetu jechuudha. Kanaafuu data type'in yeroo hundaa qubee xixiqqoon barreessina. Variable name immoo maqaa keenya kan barbaanne itti moggaafna. Warra jiran keessaa kana gaa maqaa barbaadan itti baasuu dandeessu safrii ta'etti. Isintu moggaafata. Boodas maqaa isaa waamtanii hojjechiiftu waanta ta'eef. Isinii galee so mee akka quiziitti gaaffii kana ofii keessanii viidiyoo kana pause godhaati ituu ani hin deebisuu yaala. So variable tokko lama sadii afur shan ja'a qabna. Ja'aan isaanii fi data type kamtu gaariidha isa jedhu filtuuf jechuudha. Softwarein keessanii foormii wanta akkasii namarraa fudhatu hojjechaa jirtu. So data type variable keessanii maal gochuu qabdu isa jedhudha gaaffii. Pause godhaati isin ofii keessanii yaala an direct maaliin itti fufa. So weight jennaan weightiin namaa kiloogiraamiin yeroo ibsinu yookaan 65 tuqaa 6, 65 tuqaa 7 yookaan 60 ta'uu danda'a. Kanaafuu wanta desimaalidha jechuudha. Tokko amma kanaafi weightiidhaa fi kaaraakterii fayyadamuu hin dandeenyu. Qubee miti ka wanta aati amma zaatti barreeffamu yoo ta'e kaareen kaaraakterii jechuudha. Amma optionii sadii qabna. Yookaan integer jechuu, yookaan float jechuu, yookaan double jechuudha. Doublein baayitii 8 qabata. Weightiin namaa immoo yoo baay'ate 400dha. Kanaafuu doublein reject gooneerra amma doublein hin ta'u kanaaf. Kaaraakterii fi double reject gooneerra. Carraan itti hafe maalidha? Integerii fi floatidha. Integeriin immoo lakkoofsa desimaalii fudhachuu hin dandeessu. 2.5 yoo weightiin namaa 65.5 ta'e 65 qofa nuu qabatti isa duwwaa 5 sana nu jalaa gatti. Kanaafuu maal gochuu qabna isa kanaafi? The best data type for this one is float. Float jechuu qabna jechuudha. Age kana example yeroon explain godhe simeel integeriidha kun. Phone number lakkoofsi namaa dijiitii 10 mani. Dijiitii 10 desimaalii hin qabu lakkoofsi silkiin namaa. Kanaafuu integeriidha kunis. Name maqaadha qubee aati amma zaatti barreessina. Kanaafuu data type isaa maal ta'uu qaba? Kaaraakteriidha jechuudha. Gender male or female. Character salary mee deebisaa kana. Floatia desimaalii ta'uu danda'a saantimaa wajjin yoo barreeffama ta'e wanti sun. So kun isinii galeera taanaan dubbiin dhumte. So gara practically deemnee waliin haa ilaallu mamma. So hundi keessan software Quincy fe'attanii todhee yaada yoon fe'anne ta'es linkii irratti isiniin barreessa. Achirraati buufadhaa linkii isaa description YouTube kana jalaati. So Quincy banuuf hin deema. Sirraa new jenna C++ jenna isini. So jalqabaa save goona. Waan barbaanne jenne exercise 2 jedha kun maqaa isaati. So akka viidiyoo isa jalqabaa warri hin daawwatin haftanii dura isa daawwadhaa waan nama gochuuf hin isiniin gadu waan ta'eef. So jalqaba yeroo programming jalqabnu skeleton isaadhaan eegaluu qabna ndeera. Hash include kan nu barbaachisu input if output idhaa fi yeroo hundaa input output streamii include godhachuu qabna. Kana jechuun kun already isa hojjetamee jirudha. Isati koodii keenyatti daballee fayyadamna jechuudha. Include this file to my program jechaa jira. So seeraan barreessitan taanaan coloriin isaa blue ta'a. Include is a keyword. This is a file name. So let's go. So itti aansinee maalidha? Seensa inni irraa akka viidiyoo jalqabaa irratti ilaaltanitti main functionii qabaachuu qaba. Programming kamiyyuu main eessaa akka seenu. Fooqiin fedhe jiraate jala isaa maaltu jira? Karaa ittiin ol seenaa jira. Kilaasiin dhibba meeqa jiraate jechuudha. Dura karaa jira. Kanaafuu seensi programming immoo main functionidha. Intenne main
with no return function, that's return 0. Kanas dubbanneera viidiyoo isa jalqabaarraa ilaala. So ani isa yeroo darbe dubbanne irraa kaasin itti deema jechuudha. So irra deebi'uudhaa fi wanta tokko screenii irratti baasuuf maal godhanneerra yeroo darbe si yaa'uutin. Kana jechuun daataa as gidduu jiru wanta nuun as gidduutti barreessinu gara screeniitti erge jechuudha. Si yaa'u, this is a command. Eessarraa dhufa as keessa argan faayida kana keessa jira. Komaandiin kun maal ajaja CPU keenya wanta nuun as gidduutti barreessine gara screeniitti akka ergu ajaja jechuudha. So maal jenna dhufneerra yeroo lammataaf. So amma barreessee fixe. Inni ittaanu maaliidha? Koodiin kun kompiitarri kana directory understanding godhu. Kanaaf maalitti jijjiiramuu qaba koodiin kun gara machine language'itti jijjiiruu qaba. Gara 0 fi 1 jechuudha. So sana gochuuf maal goona? Compile goona. So erroriin qabu taanaan successful jedha. So run yeroo jennu barreeffama kana software keenya irratti arganna jechuudha. Kun amma software keenya waan nuun amma hojjetu. Isheen kun kan hojjetti jechuudha. Maal jedhaa jira? Dhufneerra yeroo lammataaf isa jedhu nuu baasa. So kana torbee darbe hojjenneerra. Daataa yoo galchina ta'e immoo in jedhu. So wanti quotation gidduu galee jiru akka jirutti gara screenii deemaa jechuudha. Ajaja waan ta'eef. So amma maal gochuuf hin deema? Why variable declaration irratti variable declare gochuuf deema. So kan nuti ilaalle integer ilaalleera. Mee integer irraa jalqabu. Int jedheen space goonaanneera seera isaa irratti. So age yookaan umurii maqaa barbaanne itti baasuu dandeenya. Inti umurii maqaa jechuudha. So umurii jedheeraan wanti hubachuu qabdanii kun karaa seensaa jedheera gateway to our program. So wanti as keessa jiru tartiibaanidha kan CPU execute godhu. Jalqaba isa barreeffame dursa ala baasa. Ittaansee kan hojjeta. Asirra yeroo ga'u hin cufaa jechuudha. Hin baa sistema keessaa. So sequential executionidha jechuudha. Akka nu taalu gochuu dandeenya isa viidiyoo 8ffaa booda ilaalladhee yaada. Akkamitti akka utaalchifnu jump statement isa jedhu. So ammaaf garuu sequentialidha jechuudha. So umurii jenneerra. Kanaafuu amma kompiitarri kana booda umurii maal akka ta'e beeka already declare gooniira. Oddoo memorii keenya keessaati umurii jedhu baayitii 4 nuu qabee jira waan ta'eef. So umuriin ni ta'a 19 jedha. Booda akka inni nami galchu. Kanaafuu kompiitarri ammanni umurii maalidha jedhee yoo gaafadhe naa baasa jechuudha. See out umuriin kee meeqa? Jedheen umurii yookaan umurii ati seensiste ni ta'a maal jenneerra kun wanti kana gidduu jiru akka jiruun ba'a gara screenii deemu wanta as gidduu jiru. Kun immoo maalidha? Umuriin asirra sakaannidha. Amma kompiitarri beeka jechuudha. Erga kana baafteeti asii amma sii jiru erga baafteeti umurii baasiidha. Amma gaa maal jedha kompiitarri? Maalidha umuriin illee gara raamii deemu. Raamii irra yeroo deemu maal argata? 19tu jira waan ta'eef lakkoofsa 19 nuun baasaa jechuudha. Asitti indilaayiniin dabalama. So amma mee compile goonee ilaalla. Wow! Maal jechaa jira? Ilaala wanti namatti tolu C++ jechaa. Akkuma afaan seera afaanii wanta dogoggorre tokko nun dabarsuun amma oddoo ta'etti semikolonii irraanfattee taa'edha. Kana jechuun maalidha? Statementiin fedhe C++ keetti dhumisaa semikolonii ta'uu qaba. Asitti ilaala irraanfanneerra. Semikolonii nafte waan ta'eef dogoggorre gara maashiniitti naan jijjiirra. So amma morra deebinee haa ilaallu. Successful jedhe sirriidha jechaadha. So amma run gochuuf hin deema inni ilaalla jechuudha. So run. So software keenya ilaala. Jalqaba maalan isinitti himu. Yeroo run goonu qaxxitaa softwarein keenya isa jalqabarratti barreeffame hojjetaan. Sequential execution ni wanna ta'e. So dhufneerraa yeroo lammataaf inni barreessine asirrattis wanna ba'e ilaala. Dhufneerraa yeroo lammataaf. Isa booda inti umuriinne wanti asitti ba'u wanta si'aawtii bukkitti barreeffamee jirudha. So asii maalidha? Umuriin kee ati seensistee ni ta'a 19 ilaala asitti nun 19 hin barreessine. 19 hin barreessine. Eessaa fidate raamii keessa dhaqee ilaaleetiti eenyudha umuriin yeroo jedhu umuriin immoo 19 taateerti waan ta'eef 19 itti baasee jechuudha deebise. So
Kanaanii memory manage goona jechuudha. Akkasuma amma barbaade deebisee asitti koodii biraan dabaluuf deemu. Bara geeraa ta'u gaam amma Facebookiin bara na waggaan keessan 18 yoo jedhee bara dhufu meeqadha? Bara dhufu 20 ta'uu qabani. So bara dhufu deetii cheekii godhe maal godha? Umurii plus godha. Yookaan immoo maal jechuu dandeenya? Umurii is equal to umurii plus 1. Maal jechuudha kuni ajaja. Umuriin meeqa jalqaba memory keessa dhaqee ilaala? 19 mini tokkotti dee'eedha irra erga daatee immoo umurii irratti deebisii kaa'eedha irra. Lakkoofsa tokkoon kan increment godhe. So amma gaa deebifnee gaafanna immoo cout waggaa kana umuriin kee ni ta'a waggaa tokko booda haa ta'u. Umurii masa jalqabaa waamnaan amma asitti 20 baasuu qaba. Mee haa ilaallu. Compile jedha. So error hin jiru. Run. Haa ilaallu. Koodii kana yoo ilaaltan ammas asii jalqabanneerra yeroo hundaa programming dhufneerra yeroo lammataa fedha kan wanti jalqaba irratti gara screeniitti argame asiyoo innis maal jedhaa dhufneerra yeroo lammataa isa booda taanseen ni jiru maal siyaawotiin lammatarra jiru umuriin kee ati seensiste ni ta'a 19 sorry asitti indi laayinii irraanfannee jira akka inni new laayinii itti baasuun barbaade waa'ee kana torbee darbe viidiyoo isa jalqabaa irratti dubbanneera sorry so run asitti ilaala dhufneerra yeroo lammataaf umuriin kee ati seensistee 19 maaliifi asirratti bakka kanatti meeqatu jira 19tu jira isa booda maaltu jijjiirame kana dursee kan barreeffame kanadha umuriin ni ta'a umurii eda'u tokkoedha asitti so umuriin meeqannee yeroo memory keessa laadhu meeqa argata 19 itti tokko eda'ee 20 ta'eera jechuudha asitti 19 ture erga addana gee meeqateera 20 kanaafuu meeqanuu baasisitti 20 baasee jechuudha. So loojikiin Facebookiin itti hojjetu kanuma jalqaba gaafa akkaawuntii kireetii godhattanii fudhata waggaa tokko booda increment plus 1 godha. Bara dhufu increment plus 1 21 22 23 akkas jechaa deema jecha waan biraan qabu. Okay kunis ni galeera yoo ta'e mee kana haa balleessinu. So waa'ee data type irratti ammas deebiseen ibsuu barbaada. Int x jedheen variable x jedheera. X ni ta'a amma miliyoona 2 baachuu danda'a jennee walii galleerra sel. So duwwaa 9 barreessuuf deemu. 1 2 3 4 5 9 semicoloniin godhe. So hin danda'a inni ramma kan. Raanin jedha. So okay cout wannan qabnii fi wannan baasuu qabu. Cout x yookaan cout gatiin xaanii ta'a run asitti maal nu baasaa jira gatiin xaanii ta'a xaana sirrinni nuun kaanne biliyoona 20 waan ta'eef isa nu baase so hojjeteera jechuudha amma biliyoona 2tti hojjetanneera mee biliyoona 20 godhaan 0 10 jechuudha maal jedha hin dandeessu kana asirratti fi'u maaliif integer yoo ta'e baayitii 4 qabata baayitii 4 jechuun immoo to the power of 32 dha lakkoofsi kun immoo to the power of 32 olidha biliyoona 20 waan ta'eef dandeesseen baattu akkuma jaarkaanii bishaan guutuu burcuqqootti naqu jechuudha so erroriidhaan nu dabarsine jechuudha so solutioniin kana maalidha itun kana double jedheen hojjetu double let's check oh sorry double in a case 0.0 jechuudha double yoo ta'e dot decimaalii ta'uu isaatti immoo qabna dot 0 tti dabalee jechuudha so amma biliyoona 20 yoo ta'e baa x equal to is a power of 10 jedhee nu baaseera jechuudha gatii isaa biliyoona 20 illee nu qabachuu danda'a akkasuma itun kanaan xumuriin garaagarummaa integerii fi floatii isinitti agarsiisuuf immoo fakkeenyaaf ulfaatinni keessanii kiloogiraama 65.5 yoo ta'e integer jedheen declare godha so maaltu uumama hin dandeessu waan ta'eef isa desimaalii kana ofirraa gatti ilaala x kan nun itti hinne 65.5 wanta namni seensisu yeroo baase garuu meeqa godhe
gara raamii kan deemee 65 qofaadha. Shaniin kun hin baddee jechuudha. Amma fakkeenyaaf payroll system hojjettu yoo ta'e variables hin declare gootanii yeroo hundaa saantima namaa jalaa gataa deemaa jechuudha. Saantima namicha sana jalaa gata. So falli kana maalidha? Kana floatiitti jijjiiruudha jechuudha. Floatii taanaan desimaalii baata. Kanaafuu akka jirutti nu baasa. Look 65.5 akka jirutti akka nu keenyatti. Intigerii taanaan garuu nu jalaa gate kan. Kiiloo walakkaa nu jalaa gate jechuudha. So kana beekuu qabna jechuudha. So xumuruudhaaf mee kaalkuleetarii xiqqoo haa hojjennu. Sooftiweerii lakkoofsa 2 nama harkaa fudhattee walitti daatee namatti himtu. Lakkoofsa 2 galchinaa. Kaayyoon keenya lakkoofsa 2 fudhuu isa booda walitti hidhee. Kun akka isinitti mul'isu malee pirogiraamii miti. So kaayyoon keenya kanan. So sorry. Walitti hidhee. So kana gochuudhaaf ilaalaa lakkoofsa 2 hin fudhanna namarraa. So variable meeqa barbaanna jechuudha. Variable 2 nu barbaachisa. Isa booda isa walitti hidhaan immoo isarra keenya. Ammas variable gara biraa tokko nu barbaachisa. Lafa kaawwan. So let's say variable lafa kaawwan. Kaawwachuuf. Lafa kaawwan nu jechuudha. Result sana lafa kaawwan. So variable 3 declare gochuu qabna jechuudha ammasitti jalqaba irratti. So variable lakkoofsa da'uu kanaafuu float ennee lakkoofsa jalqaba isa jalqaba jechuu dandeenya yoo barbaanne yookaan immoo x jechuu dandeenya salphisuudhaaf maqaa ishee float x float y then float z yookaan result jechuu dandeenya sagan. So maal goona namni akka seensinu gaafanna akka namni seensisu lakkoofsota kan galchi jenna see out inni hin gaafanna namni dubbise malee hin argu. Amma fakkeenyaaf kana cal jedhee amma yoo raan godhe error hin qabu garuu screen irratti wanti dhufu hin jiru. Look wanti dhufu hin jiru. Kun isa software itti cufuu yoo barbaadde kana tuqiidha malee isa software keenya waan tokko baasaa jiru laala asitti dukkana maaliif see out statement tokko illee hin jiru as keessa. So we need to tell the user what he has to do. See out lakkoofsa jalqabaa galchi itti himumaaf kun dubbisee akka galchutti. So wanni inni tuqe immoo isa keenya gaa oddoo iqabsiifne si'iin wanta namichi sun tuqee xaarra naa kaayyeen akkasitti. Si'iin x that means copy whatever the user pressed from the keyboard to a memory location called x. X immoo jalqaba oddoo qabneerra nu memory keessa kana. Oddoo baayitii 4 qabsiifneerraa fi jechuudha. Itti fuun ammas hin gaafanna lakkoofsa lammataa san akka inni seesisu. Isa lammataa sorry galchi. Akka inni galchu gaafachuudhaaf wanta tokko hojjetu kun itti mul'isuudhaaf namni akka dubbisu jechuudha. So ammoo waan inni eega kana dubbisee galche immoo harkaa fuudhiitii y irra kaayyeen in y copy whatever the user pressed from the keyboard to the memory location y which is already reserved as a float. Okay? So oddoo qabneerraaf amma waan barbaanne hojjechuu dandeenya. Yoo barbaanne baay'isu yoo barbaanne hiruu. So resultiin meekaanii result is equal to x plus y. Kanaafuu resultiin maal godhama? X if y yoo inni wanni memory irraa dhaqee barbaade walitti hidha. So amma baasuu dandeenya deebifnee resultii kana. Deebiinsaa ni ta'a resultiidha. So resultiin immoo wanta useriin gasheessa jalqabaa eda'uu isa lammataa waan ta'eef. Mee practically na ilaalu. So there is no error with this program. So running. So akkuma jalqaba dubbanne amma sirran deebi'a. See out ira wanti screen irratti nuti arginu. Inni kan dudduubaan hojjetama amma calculatoriin nuti lakkoofsa sa fuuldura jiru wala akkamitti akka hojjetu nagaru. Interface itti akkamitti jijjiiramu gara viidiyoo dhuma irratti isinitti nagarsiisa. Batanii itti akkamitti akka jijjiiru. So lakkoofsa jalqabaa galchinaan jechaa jira.
Maaliif asirra si'aawwatiin ni jalqaba barreeffame isa kana waan ta'eef. Diddaman jedhe. Interii yeroon tuqu maal naa fiduu qaba. Interiyoon jedhe amma yoon interii tuqee diddama kana X irra dhaqee seevii naa godha. Kun namatti mul'atu nama soofteerii fayyadamutti. Isintu hojjeta pirogiraamerii jechuudha. Interiin jedhe. Amma directly dudda duubaanii diddamii kun eessa taa'aa jirti? X irra taa'aa jirti. Kana hojiin pirogiraamerii. Yuuzerii irraa daataa fudhatee teellaan iddoo ta'e kaa'ee isa booda kaalkuleeshinii hojjechuu jechuudha. Isa lammataa galcheedha. Ammas namichi soofteerii kana fayyadamaa jiru ammas barreeffama qofa arga. Isa lammataa galche waan hin jedheef ammoo 30 seensisee. 30 galchee yeroon inter jedhu gara kana dhufa jechuudha. So maal godha kuni inter akkan jedheeni waa'ee 30 godha jechuudha gatii waa'ee. Isa booda riizaaltii bira dhufee hojjetama ammoo. Tartiibaan deemanneera. Kana hojjetaa taansii kana. Garuu asirratti wanti nuun agarru isa si'aawwatii qabu qofa. Garuu hundi isaanii hin hojjetamu. So maal godhaa riizaaltiin X Y walitti hidhe. X gatiin kee meeqaadha? Ankoo 20tti. Raamii sila rammoo laalleera miimoorii manaajimentii irratti. Waa'ee isin gaafata akka kanatti ta'a. Isa booda dhumarratti maal baasa? Deebiin isaanii ta'a. Result. What is result? Result gatiin kee meeqa? An sila idaadheen qaba warra kana lamaan 50. Mee haa ilaalu. Look, deebiin isaa 50. Isuma kana immoo baay'ifnee yoo deebinee hiruutti jijjiiruu dandeenyas. Yookaan where is division? Hiruuttan jijjiire. So yeroo raan godhumma lakkoofsan galchuuf deemu. Meeqee 5 hin jedhe isa jalqabaa. Isa lammataa 10 hin jedhe. Deebiinsaa meeqa ta'uu qaba? 5 hiruu 10 jechuudha. Deebiinsaa duwwaa tuqaa 5. Kaalkuleeteriin kan wanna biraan qabdu. Akkanatti hojjechuu dandeessu jechuudha. So this is what we call programming. Isin yuuzeriidhaa fi fuulduraan interfeesii laattu dudda duubaanii meemoorii maaneej gochuudha. Wanti namni akka abbaduufis kan wanni biraan qabu. Mistirri isaa kanu. Is how to deal with the memory. Okay? So kana fakkaata kutaa ittaanu keessatti itti fufama deemna. Koorsiin kun amma dhumaatti C++ ammasin master gootanitti itti fufama. Irran darbina yeroo qabdan gaafa firii taatan daawunloodii godhadhaati ilaala. Please ofii keessaniin practice gochuun irraanfatina. Programmingin akka history yookaan biology dubbistanii wanta ciistan practicing gootan taanaan isiniin galu. Keessumaa erroriin isiniin dhufu taanaan isin baraan jirtan ammanii sababa experience wanna dhufeera. Akkasitti ilaalee lafaa erroriin jiru nan beeka. Ituun compiling godhin jechuudha. Inni immoo experience dhufe jalqaba yeroon bara errorii 50-60 faana natti fidaa ture. Fakkeenyaaf amma yoon kana asii riitamni kana biraa yoo irraanfadhee compile gochuu yoon jedhe errorii wanta dogoggore tokko qofa garuu software wanta 3-4 sitti asiiti amma. Errorii amma kana natti fidaa. So just ijaan ilaaltanii beektu coloriin isaa keyword hin jijjiiramne taanaan in hojjetu jechuudha. So the practice will make you perfect. Hojjedha wanta isiniin galle immoo click with gaaddisaa karaa Facebook in argama yeroo baay'ee achirraan naquunnama yaala anis waan an danda'uun isiniin gargaara jechuudha. So viidiyoon irraa kanuma fakkaata. Share gochuun dagatina. Yoo namni baay'ee ta'e anis moraaliidhaan hojjedha waan ta'eef. Okay, galat